السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waaye ko'umantii kanaa waliin haa ilaalluume biyya alaa ta'anii banachuu hin danda'anii naan jedhe birrii akkaawuntii akkaataatti banatan barnoota amma duratti dabarsine irratti akkas yaanii mee waa'ee waliin deebisnee ilaallaa. Akkasuma assalaamu alaikum warroonni chaanaalii yuutuubii keenyaaf haaraa taatan akkanatti maammee aappii gootanii sarchi godhuudhaan irra galuudhaan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalamaa mallattoo notificationii kana eega subscribe gootanii all irra kayyadhaa hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Eega all irra kaayattanii akkasuma viidiyoo oggaa daawwattan laayikii gochuudhaan eegalaa laayikii gochuun humaa isinirraan hir'isuu laayikii gochuudhaan eegalaa hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Akkasuma akkaataa waa'ee koomantii kana waliin haa ilaallu. Akkaataa biyya alaa ta'anii banachuun hin danda'amaa please naa deebisii please naan jedhe. Akkasuma deebii keessan qabadheetiin isinii dhufee jira. Biyya alaa ta'anii banachuun hin danda'amu. Warroota Itoophiyaa jiran Itiyoo Telekoom irra warra fayyadaman birrii akkaawuntii banachuudhaaf warroota siimii Itiyoo Telekoom fayyadaman qofaafi. Akkasuma akkaataatti banatan viidiyoo amma duraa irratti dabarseetiin jira. Ammaas waan takka waliin ilaallaa. Kunoo amma eega koodii sanitti galchinee siimii keenya irra daawwannaa. Akkasuma birrii keenya keessaa filannaa kooppii birrii kana jira. Eega keessaa filannee piinii keenyatti galchinaa jechuudha. Akkaataa piinii itti jijjiirratan yookaan qooqaa afaan Oromoo, Ingiliffaa, Amaariffaa kafeetanii jijjiiruu dandeessan. Akkasuma waliin ilaallaa. Amma eega piiniitti galfannee jijjiirraa adda addaa jira. Lakkoofsa 7 tuqxanii jechuudha. Eega keessa galtanii akka Ingiliffaan isinii jirus lakkoofsa 7 tuqxanii sanbooda eega 7 tuqxanii waa afur isinii fida. Waan afran isinii fidurraa piinii jijjiirrachuudhaaf warreen barbaadan lakkoofsa 1, warroonni qooqa jijjiiruu barbaadan immoo lakkoofsa 2 tuqxanii jechuudha. Akkasuma amma piinii jijjiirree waliin haa ilaallu. Warri qooqaatis lakkoofsa 2 tuquudhaan qooqa keessan kafeetan filattanii amma piinii haaraatti galfadhuu naan jaa. Piinii kiyyattiin galchaa ammallee irra deebi'ii mirkaneessii naan jechaa jira. Irra deebi'eetiin mirkaneeffadhaa jechuudha. Konfirmii. Akkasuma kunoo successful naan jee jira. Mirkanaa'ee jira naan jee kunoo miseejiin gubbarratti naa seentee jirti jechuudha. Akkasuma barnoonni keenya karraatis kana fakkaataa hamma viidiyoo kutaa biraatiin walitti deebinutti nagaan tura. Turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.